Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya qabbeeffannaa gaaffii keessanii har'a kan guddaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Keessummaa keenya kanaan gaamee wal baradhaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin? Nagaa. Hayyeenya isin jaamee of nu barsiise. Ayyaa sabboonticha wallootiin jedhama. Hayyee sabboonticha walloodhaa eessarraayi? Hayyee kanis magaalaa Kamisirraayi. Gara kamisee moo kamisi? Kamis Mishiterraa. Kamis mishit jechuun Saudi Arabiyaa magaalaa kamis mishit irraa. Achirraayi. Hayyee mee waan biyya keessa jiru kana akkam jetta? Biyya keenya keessa lolatu jira ture amma gadiyooti. Hayyee biyya keenya keessa wanni jiru biyya keenya keessa ammas of eeggannoo godhu. Hayyee. Hidhannoo keenya malee Galiila nutti come scegli di Bohun. Hayyee. hidhannoo keenya yoo ta'e malee wanni nu baasu waan tokko waan nu baasu hin qabnu. Maali jechuun mishaadha. Hayyee. Hindaaqoo haadhoo gaadhamaan irraa fudhate. Caacuttee moo culullee ciccirtee fixxii kan jedhamu tokko jira afaan oromootiin nagaa maanguddoollee makmaaksa dubbatan maanguddoollee duri. Hayyee. Akkas akkan taane kan du'es nuyi Hayyee. kan hiriirri nurra bahamus nuyi Hayyee. namas fixaatii hiriiras bahaatii nuti maqaan onokshanee jedhamu kun meessa rabnurraa ka'a. Maqaan onokshaneedha kuni soo. Shanis shanumaa shanis oromoo. Hayyee. Saniifuu mee maqaan kun maqaa jibbaatii sarab namarraa ka'a. Yeroo isaan du'an nami gadi yeroo nu hidhumnu nami gadi bahee iyyuu hin jiru. Yeroo isaan dhuman immoo yeroo isaan dhuman Itoophiyaa guutuuti. Yeroo Oromoo Walloodhaa amma fedhe haaduu abbaan fedhe ajjeefamu abaa'oo du'ee yookaan shaneetu du'ee jedhaniiti jechuun kan gabaasutti turan ammaan dura. Garuu immoo jarri waggaa du'an miskiinni dhume jechaa akkasitti bobboohu turanii amma immoo numaahu beektaa waa hedduu nama gaddisiisu biyya Walloo keessatti deemaa jira. Nuti lolas duruun biyya. Hayyee. Qawwees wajjin dhalannee wanni ittiin qaanfannu garuu waan nama ajaa'ibsu waan nama gaddisiisu uummata Oromoo saba bal'aa warra biyya alaa keeru haa galatoomanii jechaati. Uummanni Oromoo saba bal'aa kun kan biyya keessaa yaggaan nafxanyaan hiriira bahuu isaan maaltu isaan ka'a. Har'a muummichi ministeeraa yoo hiriira baatan Oromiyaa keessatti soo akka hiriirri hin baane tattaaffii godhee jira. Garuu immoo haaluma kanaan wal qabachiisee uummata Oromoo bal'aa warri biyya alaa keessa jirtan warri uummata Walloo cinaa dhaabbattan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaa meeti waa'ee amma koomaand poostii jira uummata Walloo irratti koomaand poostiin ajajamee jira jechuudha. Koomaand poostiinis quwwaa keenya nu laaffisuudhaafi. Maali jennaan dhiyengadda kaleessa nama 5tu qalame. Akkuma kana namni qawwee mana kaa'aa waan jedhamu namni keenya qawwee mana kaa'ee waan olii gadi deemuruuf maarrija garaanis akkuma beekta sangaa maal jettanii qottoo maal jettanii saniinis. Maarri qottoo qabatuudhaan beekamaa qottoo kana sanitti waan qawwee tana guddoon biyya kan turanii. Immoo kan akkana nu godhe qabeenyi keenya maali aannan keenya dhuganii dhadhaa keenya nyaatanii. Garaa furdifatanii gara galanii immoo nuti nu lolu jechuun uummanni kun uummata eenyu wajjin jiraachuu barbaadu isaan akiratti. Amma uummanni Amaaraa Oromoon nu miidhee jeetii himatu jira. Miidiyaa hundirratti Oromoon nu miidhee, Abaa'oon nu miidhee, Shaneen nu miidhee, Janee akkasii bo'oo jiran jechuudha. Shaneen isinis nu keessa hin jiru. Walloo keessatti Shaneen ni jirti jecha hima mootummaan naannoo Amaaraa. Keessa Shaneenis hin jiru. Sun ija jibbaati. Isaan gaafa dhalatanii shanee jedhaniiti garaa keessaa gara haadha isaanii gara isaan deessusan keessa qabatanii bahan. Ono kan jedhu kana taargaa isaaniiti kun. Taargaadha. Taargaan immoo wanta akka hin hojjetu jechuudha. Namni waan hojjeteetu agarsiisa.
Ani wanni na ajaa'ibaa jiru jira. Kan hulaa dhufanii nu lolanis nuyi. Kan miidiyaanis hiriirinis isaanii iyyamu isaanumaaf. Nuti gaa rabbii qabnaa beektaa akkasitti rabbiin nu gargaara. Afaan suumanaatiin dhufanii hulaa dhufanii nu lolanii. Waan afaan suumanaatiin dhufanii nu lolaniif rabbiin immoo injifannoo keenyuma godhe. Kuwwaan kan rabbiiti namni kuwwaan qabu. Waan akkasiisanitti deemaa jira. Egaa biyya keenya kana keessatti amma komaandi boostii kanarraati maal jettu komaandi boostiin kun? Ammoo inni barbaadu waan. Uummata keenyaaf kamsee irratti manni haakimaa akka dhaabbatu. Manni yaalaa hospitaala guddaa. Manni yaalaa hospitaala guddaa uummata biyya alaarraa fedhii kanaatiin qaba. Hospitaala dhabuudhaani uummata keenya billahaan cicciraa turan hospitaala isaanii keessatti. So silaa magaalaa Kamisee keessaa hospitaala gahaa hospitaala guddaa mana yaalaa kan uummanni keenya yoo miidhame itti yaalamu silaa qabaanne akkasitti uummata jara keessa dhannee yookaan bakka dheengaddi ijoolleen itti qalamsanitti haala suukanneessa fi haala badaa saniin akkasitti ambulaansii irraa gad guuranii nama hin fixan nama akka ilmaan bufatti hin tumanii yaadachuu qabda jechuudha. Akkasii saniin qaba. Egaa waan kanarratti sani taansuudhaan waan isin jedhu uummanni Oromoo Walloo kombolshaa ka'ee hanga dhumaatti gadii jirutti tokkummaa isaanii cimsachuun dirqama isaaniiti hanga baate. Uummanni Oromoodha jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo. Oromoo Walloodha. Tokkummaa isaanii cimsachuun dirqama isaaniiti. Akka nama tokkotti yaadati kaasta kanarratti wanni jiran kan mana yaalaa jette kanarratti jechuudha. Warri biyya bulchus uummanninis warri biyya alaa keessa jirus waan kana karaa hundaan karaa taheen maddii dhaabbatanii soo uummanni Oromoo Walloo kun osoo mana yaalaa gahaa qabaate akkasitti hin dhumu osoo mana yaalaa mataa of danda'a magaalaa isaanii keessaa qabaatanii akkasiin ta'u gochisuuf kanneen irratti dalagamu jechuudha. Wanni takka addunyaa tana gubbatti dalagamee hin beekne irratti dalagame jechuudha. Kun hundi maalirraan kan ka'e mana yaalaa dhabuurraan kan ka'e. Saniifuu nuti tokkummaa keenya cimsachuu hidhannoo keenya jabeeffachuu yoo hidhannoo keenya jabeeffachuu waan nurra labsamuuf yeroo ammas hin beeknu nuti. So jarri kun gama keessatti ammas walidhaa jira. Shira xaxaatuma jira shira xaxaatuma jira. Kan Suudii kee jiru ijjeessaa jedheenuu kana wanni dabarsuuf jira jechuudha. Tayyib besoo uummata humna addaa naannoo Amaaraa kajaan yookaan Liyyuu Fixaalii naannoo Amaaraa kuni uummata Oromoo irraa jibbaan inni qabu maali? So uummanni Oromoo kun badii qabaateeti moo jibbaa sanyummaa qabaataniiti moo duguggaa sanyii barbaadaniiti moo uummata Oromoo Walloo keessaa buqqisuudhaaf immoo wanni isaan lola irratti bananiin yeroo yeroodhaan dhukaasa irratti bananiif maaliif jetteeti yaadda? Isaan biyya asiin qabdanii ka'aa Wallaggaa galaa jedhan nuti immoo biyyitti dhalannes Walloon kan biyyi beeknus Walloon kan Oromoos Walloo tokko beekna Oromummaa keenyas achuma tokko beekna hulaa keenya irraas gara deemnu hin qabnu. Isaan ministeerii jettee uwwisan minishaa isaanii sabasabanii gadi fuudhanii fixuurra achumatti seenurraa qabatanii ta'anii isaanii wayya. So isaanuma ofumaan gahee dubbinurra barbaadanii hulaan dhufuura malee nu hulaa isaanii dhaquutu hin jiru. Kan jirrus lafa keenyarra kan jiru lafa abbaa keenyarra lafa haadha teenyarra gara deemnu qabnu kanarraa isnu dhumi keenya sachuma fixuun keenya sachuma. Uummanni mootummaan naannoo Amaaraadhaa kuni Oromoo Walloorraa dhuunfatti waan qabu qabamoo badii takka malee isaanuma of keessaa buqqisuudhaaf wanni waan kana dalagaa jiru. Wanni waan kana dalagaa jiru moo mootummaan naannoo Amaaraa wanni inni kana dalagsiisaa jiruuf bada Walloo yoo Walloo cabsine Oromiyaa cabsuun nuuf salphaa jedhanii ka'aniira. So Oromiyaa cabsuudhaaf mootummaan naannoo Amaaraa hoggaa Oromiyaa cabsee maal barbaacha jechuudha. So biyya Oromiyaa tana sirna mililik sirna durii isaan irra dhiyeessee haadhola keenya harmee muraa abboola keenya harka muruuf. So nu gabroonfachuuf jecha. Sirna gabrummaa isaan nu dhiyeessuudhaaf. Saniifuu gaasuni yeroo ammaa kana gallaalu
zabana nami re'ee taheen hoolaan taanu nutis. So makmaaksa tokko jira. Hawwiin sheexaanaa jannataa jedhan. So jannanni sheexaanni jannatuma hawwataa jechuudha. Garuu immoo hin argatu. Hawwullee hin argatu. Manaamni isaatis jannata. Garuu jannata immoo hin badee bada malee waan fedhe dachii tana garagala malee jannata hin argatu jechuudha. Saniifuu amma isaanis manaamuma sheexaanaa sanitti jiran jeetii yaada akka nama tokkotti. Ati hoomee maal jetta waan kanarratti? Bar zabana nami re'ee taheen nuyi hoolaa isaan hin taanu. Akkas isaan kan jedhan hoolaa nuu ta'a akka duriisan. Amma sun kuteera. Sun hin jirtu amma. Nuti mee kumaandi poostii jedhaniin kun nu walakkaa haa maqu. So amma kumaandi poostiin kun uummata Oromoo walloo tana miidhaa jira moo fayyadaa jira jettee yaadda? Nu faayyanne nuhi isee kumaandi poostiin nu walakkaa maqe. Biyyuma eesseettaniin Gojjaam moo Gondor jettaniin kanaan achiin qaare. Kumaandi poostiin biyya qabbaneessuudhaaf nageenya buusuudhaaf uummata addaan dhorkee gargarii qabaa jira waan jaantu jira kanoo maal jettatti? Yeroodhaaf qabaa jira yeroodhaaf. So nageenya buusaa jiran moo nageenya buusaa jiran jedhamee kan abdataman jechuudha maaliif? Nageenya buusaa jiranis akkan jedhuun hin qabu. Kanama tokkotti kaleessuma nama shantoo Naddoon takkittiin dhalaa takkittiin xiyyi shaniin dhaamte. Nageenyi jiru maa irree kumaandi poostiin jira. Namni meeshaa isaa fa'atee deemuuf isaan immoo sadacha. Sadacha jechuun ni beektaa Amaara Musliima. Warra afaan Amaariffaa kaa Teediroos afaan irraa jijjiire. Afaan irraa jijjiire san. Uummata san. Saniifuu uummati suni meeshaa isaanii fa'atanii gara haxaayyiirraa gara ganda qaacur jedhamu. Asee deemanii meedaa qorii moo isatti achitti akkasitti qabaniiti. Caffee qorii qabaniiti. Jagaraadhaan adda babaasan uummata san. Uummata san reefa isaanii bushuufis nama jagaraan adda babaasame in ulfaata. Qabruufis rakkisaa akka agartu kan. San waan ta'eef uummanni waan wal gurmeessuu malee waan ciisuu hin qaban. Ammallee mishigii addaa tolchachaa jiranidha. So isaan command postiin ajajame kun uummata Oromoodha. Meeshaa irraa guuraa jira. Uummata Oromoodha manatti ittisaa jira. Uummata Oromoodha akka meeshaa qabatanii hin deemne dhorkaa jira. Garuummoo uummata Amaaraadha mirga kennaniifi so akka barbaadanitti meeshaa qabatanii gabbaa jiran jettee yaadda. Kun sirrii waan ta'aa jiru. Miidiyaan guutuunis nuti miidiyaan qabnu miidiyaa guutuun isaanii fiicha. Miidiyaan naannoo Amaaraattis isaanii fiicha. Hiriirinis kan bahamu isaaniif. Nuti garuu dhumnasi lolas ni beekna lolee waa. Mee amma jiddumaan hin gaafata. Mootummaan naannoo Amaaraa yookaan immoo mootummaan naannoo Amaaraa yookaan miidiyaaleen naannoo Amaaraa tun Walloo keessatti Amaaraa fi Oromoo osoo hin taane kan wal lolaa jiru ABO fi Amaara jechaatti gabaasaa jira. San gubbaan hiriirallee akkasuma bahaa jira. Uummata Itoophiyaa uummata Walloo dhumachaa jira. Amaaraa fi Oromoo osoo hin jenne qotee bulaan Walloodhaa dhumachaa jira osoo hin taane uummanni Amaaraa dhumachaa jira jechuudha. Mee dhugatti kan dhumachaa jiru uummata Amaaraa qofaadha moo uummata Oromoodhaa dhumachaa jira? Kuni akkuma dura siin jedhe sanii bara. Onoog shanee waan jedhamu kana taargaa isaaniiti. Gaafa isaan lolanii nu fixanii miidiyaan takkittiin hin dubbatu. Yoo abbaan fedhe du'es. Yoo abbaan fedhe du'es. Gaafa moo nuyi isaaf finne miidiyaan miti. Dachiin maddii saniitu hin iyya. Gaarree maddii saniin jiru hin iyya. Sani jiranii jechuun isaan amma. Sun immoo waan nutti fakkaatu nuti. Har'as borus. Soonni uummanni Oromoo Walloo kun ganta miidiyaa hin qabneef wanni uummata Oromoo Walloo miidhaa irraan ga'u ni jira. So miidhaa wanni irraan ga'u ni jira. Fakkeenyaaf. Mana ani akka nama tokkotti waan fedhuun qaban ture. Karaa amma dogoggoruu kana Anfaar keessaa asee kaarrayyuutti karaan nu baasame salaamu alaikum nuyi fi Amaarrigaa dietee gara beetiin baalii fi nama madoo keenyas achiin geeffanne jechuudha. Nuti amma madoo
nama madahaa qabannee mana teenya irra jechuudha. Kaan mooraan gubaatii, kaan yaggaa yaalamu qorichi isaanii sun qoricha gahaa miti jechuudha. Akkasitti taa'aa jira. Walumaa galatti uummanni Oromoo walloo kan rasaasaan rukutamee jiru wallaansa gahaa argachaa hin jiru jechuudha. Akkasii nuti karaan isee biyyaan farii kana keessaan kaarrayyuudhaan waliin nu baasanii ofuu amaaraan walitti ijjannaa jechuun nuti. Garuu bakka sanis karaan qabnu karaa tokko kanaan deemuudhaaf immoo akkuma hundinuu ni beekaa ijoollee meeqa hambisaa jiranii jechuudha. Har'uma kana akkan dhagahutti mucaan tokko Addis Ababaarraa SMS dhufaa jiru harka kumaandi boostii isheen malee qabatanii jedhan kumaandi boostii irraa buuse malee. Kunis rakkoo guddaadha. Kumaandi boostiinis taa'ee waan tajaajiluu hin qabu. Nuti ani uummata Oromoo waan hin kadhadhu hin qabu. Oromiyaa bal'aa kana wanni hin kadhadhu. Karaa tokko hanfarii keessaan kaarrayyuu waliin nu baasu. Kan lamaffaa mana haakimaatii fi miidiyaa nu dhaabu. Kana achi waan isa lolaa. Karaa Oromiyaatti ittiin baanuu fi mana yaalaa gahaa yoo arganne uummanni Oromoodhaa walloo furmaata ni argata jettee yaadda. Cunqursaa diinaa kana jalaa ni ba'a jettee yaadda. Na yaada. Kuni waanin eegan yeroo Amaaraajiin wal lollu sammuu kiyya keessa jiru. Yeroo mara maali yoo dasee baane dhumuudha. Yoomoo isin gara Finfinneedhaan deemnee dhumuudha. Sanii furee waan kana asii achiin itti nu yaadanii itti nu yaalanii waan kana. So maddii lamaan bitaa mirgatti illee gara daseetti illee gara shawaroobitti illee mana yaalaa argachuudhaaf uummanni keenya waan dhumaa jiruufuu manni yaalaa akka atattamatti uummata Oromoo wallootti. So manni yaalaa hospitaalli ni jira osuma jiru garuu meeshaa wal'aansatii fi akkasumallee ogeessonni fayyaadhaa gahaa waan hin jirreef qofa jecha uummanni Oromoo walloodha. Qotee bulaan namni ilmaan ofii tiksee qotee bulee akkasitti ilmaan ofiitii fi maatii ofii jiraachisu sababa mana yaalaa yookaan immoo manni yaalaa osuma jiru sababa ogeeyyotii fayyaa gahaa fi meeshaa wal'aansaa gahaa argachuu dhabuutiin gara godina jaraatti deemanii dhumaatiidhaaf saaxilamaa jiran jetti. Mana yaalaa yoo dhaqne beektaa akka gaariitti hakkamamnu. Akka gaariitti yaalamnu jechuudha. Maaliif waan nu feeneef kaan mana hakimu keessa dhumaa jirra. Kaan immoo manni yaalaa kun summiin waraananii fixan. Kuni waan argaa jirru waan dhagahamaa jiru wanni irra deddeene kana intarbiin gootanii nu gaafattan hin qabdan. Kuni waan nurra bu'aa jiru nuti wanni feenu kaarrayyuun karaa waliin nu baasu mana haakimaa nu dhaabu. Gaafuma tana lameen wanti jabaachuu wannumti na jabaatu kaarrayyuu wajjin karaa waliin nu baasu mana haakimaa nu dhaabu. Kan kana caalaa ummati Oromoo bal'aa yeroo ammaa kanatti ummata Oromoo walloo jechuun ija bitaatii fi ija mirgaa isaaniiti. Cinaa dhaabbachuun dirqama isaaniiti. So uummanni Oromoo bal'aan cinaa dhaabbachumatti jira jedhee xiyyaafata kanam tokkotti. So uummata Oromoo walloo uummanni Oromoo bal'aan uummanni Oromiyaa bal'aan biyya keessa fi biyya alaatti illee hedduu uummata Oromoo walloo gargaaruu jiran jechuudha. Sanis argaan jira. Irraa dhaabbachuun qaban tokko gargaarreedhanii irraa dhaabbachuun qaban. So hanga dhumatti waan kana jalatti hanga dhumaatti dhumnu walumaanii jiraan walumaanii ta'uu qabu. Akkas. Hayyeegaa waan afeerraa kiyya kabajee asitti argamtee dhaggeeffattootaaf yaada kana qooddeef hedduu galatoomaa siin jedha. Isinillee galatoomaa siin jedha.